Egaa haceen hiriyaaf mala malee ofiin maladhu jedhee roorrootti lammii dhiisee gateen baqadhu jedhee lubbuu billi qabaatuuf maafan gola naanna'a saba koo falmaa du'een Taaddasaa Birruu ta'a jedheetu diina dura dhaabbatee dhugaa saba isaa himee lubbuu tokkittii qabu wareegamaaf kaadhime. Gaafa lammiin buqqa'ee dursee qaqqabee tolee gaafa roorroon jabaatti humna artiitiin lolee dhugaa saba isaa himnaanii lafta akka sirbuu ta'ee namni akka iyyuu ta'e onnee isaa ishii sibiila fuudhee waltajjii koree geerareetti dhaadatee dabeessatti onnee horee maaliif jala eelaltaa fincilteen baatuu jala as miti bakki keenya 4 kiiloon nuuf mala jedhee maayikii butee asiifachi utaalee onnee isaa ishii sibiilaan afaan qawwee cuqqaalee qabsoo sabaa tottolchee kaambii diinaa fonqolchee diina oo fonqolchitee eenyu si nyaate gurbaa haa beeku kaanne gubbaa hacee sirnii fi sirbii hacee lollii fi tollii waa hundirraa miidhagu kichuutti norkaa kutte diinni eeggattee dagu didaa koo qeerransa koo atoo sabaaf buutee baataa atoo dhugaaf kuftee kaataa maaliif dabe dhugaan kee fannootti hafe gumaan kee guyyaa eeggatti malee hin mul'atti dhugaan keesi numa baate gumaan keesi. Egaa firrii firiyaanii waan siigoon wallaalle gamaaf gamana laalle jannataan qanani'iitii nagaan boqodhu jaalle galatooma simeetu baate. Kanattaansee walbarnoota kiyyaa fi Haacaaluu hojiiwwan artii kan waliin hojjenne qormaata nu mudatan gootummaa fi sabboonummaa Haacaaluu dandeettii fi cimina Haacaaluun qabu kan guyyaa hedduuf yoo himan hin dhumne keessaan waa xiqqoo isiniif qooda. Anii fi Haacaaluun jalqaba kan wal barre bara 1994 waggoota 19tiin dura magaalaa Ambootti. Namni wal nu barsiise artist Geetaachoo Margaa jedhama. Sababni itti wal barreesse cidha maatii kiyyaa keessaa tokko irratti wallisaa ta'ee kan dhiyaate gurbaan qal'aan akka migiraa kan sagaleen kiilolee bakakkaan waltajjiirraa sirboota artistoota Oromoo bebbeekamoo kan akka Alii Birraa, Daawit Mokonnin, Abbabee Abbishuu wallisuudhaan galaana yeedaloo dhangalaasee doonii wallee nu korsiisee qaama isaa qal'aa sanaan waltajjii guutee gurraa qalbii hirmaattota hundaa booji'e anas qalbii koo hate. Ani akka warra kaanii jajee fi faarsee yookaan badhaasee gargar ba'uu hin dandeenye. Erga sagantaan sun xumuramee booda Haacaaluu ofitti waameen Haacaaluu ati abdii artii Oromoo boruuti kennaa addaa qabda. Anillee artii Oromoo irratti hojjechaa waanan jiruuf akka waliin hojjennu walitti dhaammannee gargar baane. Yeroo sanitti hiriyaa keenya Tasfaayee Dhimmaa waliin baandii Roobalee hundeessinee waan hojjechaa jirruuf otoo xiqqoon turiin Haacaaluu gara Finfinneetti waamne. Koonsartii kutaalee Oromiyaa keessatti qopheessinee waltajjii 2-3 irratti hirmaatee urjii waltajjii irraa ta'ee nu boonse. Namni Haacaaluu guyyaa sana arge hundi akka inni bakka guddaa ga'u kan hin raagnee fi hin tilmaamne hin jiru. Maarree jibicha boru kormaa tiksitee saayyaa beekaa ilma boru qondaalaa lammii guddistee beeka jedhu mitiire. Turtii guyyaa xiqqoo booda Ambootti deebi'e Haacaaluun. Deebinee wal arguuf waggaa 5 turuun dirqama nutti taate. Sababni isaas Haacaaluun sochii qabsoo saba isaatiif godhu keessatti harka diinaa bu'ee umurii isaa ijoollummaa sanatti waggaa 5 mana hidhaa keessatti dabarse. Diinni Haacaaluu qaama isaa hiitus kaayyoo isaa hidhuu hin dandeenye. Haacaaluun wallee albeema isaa jalqabaa irratti dalage 8 mana hidhaa keessatti hojjete.
Gaafa mana hidhaarraa ba'u kallattiidhaan gara Finfinnee dhufee wal argine. Hiriyaan keenya kan ta'e qindeessaa muuziqaa isaa Taamiraat Kabbadee waliin wal arginee mari'anne. Maallaqa istuudiyoo seennee ittiin hojjennu waan hin qabneef kiiboordii tokkitti kireeffannee mana keessatti hojjechuu jalqabne. Anis walleewwan sadii kan akka Sanyii Mootii, Baddeessaa Lagaa, Dhiichisi Foollee Kee hojjedhee ergatti daballee booda ammas maallaqni ittiin istuudiyoo seennee sagalee waraabnu dhabame. Taamiraat Kabbadaa waan qabu tokko gurgurus nuuf hin guunne. Hiriyaan guyyaa rakkoo fi guyyaa bal'oo Haacaaluurraa hafee hin beekne ingiduu cimsaa maallaqa hafetti guutee albeema jalqabaa baafnee mana muuziqaa Abbaa Gadaatti gurgurree yeroo gabaabduu keessatti walleen Haacaaluu ba'ee Haacaaluun wallisaa beekamaa ta'e. Imala keenya jalqabaa injifannoon xumurrus qormaatni garuu itti fufe. Haacaaluun hedduu beekamaa waan dhufeef taaksiidhaan magaalaa Finfinnee keessa socho'uu dadhabe. Manatsirii fi kuffiyyaan of dhoksee socho'uu yaalus manatsirii fi kuffiyyaan beekamummaa Haacaaluu dhoksuu yookaan golguu hin dandeenye. Gaafa sana Haacaaluun akkana jedhe, maqaa saba guddaa kanaa baadhee akka hin taanee fi bakka hin taanetti hin argamu jedhe. Manaa ba'uu lagate manatti of hidhe. Ammuma beekamtiin isaa dabalaa deemu qormaanni biraas dhufuu eegale. Mootummaan wayyaanee sirboota siyaasaa hojjettan jedhee qarriffaa keessa nu galfate. Jalqaba anaan qabanii Maa'ikalaawwitti darbatan. Guyyaattaan abbaa mana muuziqaa Abbaa Gadaa kan sirba Haacaaluu maxxanse Xaahir qabanii fidan. Guyyaa muraasa booda Haacaaluu qabanii nutti dabalan. Ani Haacaaluu qabamuu isaa kan hin arge galgalana sukkumaa bulanii ganama baasanii aduu keessa na kaayanii aduu keessa otoon taa'aa jiru qorattoonni lama Haacaaluu jalaa kutaa tokko bananii Haacaaluu kutaa qorannaa yeroo geessan Haacaaluunis na argee akkas jedhee qoose na bira darbee afaan Amaariffaatiin. ጓደኛዬ ሶላር ሲስተም አረጉህ እንዴ? እንደዚህ ተዘርግተ የምትቀበለውን ፀሐይ ማታ ለጨለማ ቤት ልትበራ ነው ወይ? ጀለይቱ መነጥቆ ሲደርብ